أنا أقول خلص لا تسكرين. ما ليش قلت تفوق؟ ما لازم فوق يا ربي. قلت خلاص شيء ولا ما في؟ اوكي ما في كلام خلاص كده. بس خلاص. daawwadhaa magariisa bareedduu kana otoo asuma keessa oolanii bulanii sila bakka kana qilleensa gaarii jira, qilleensa bareedaa jira. Garuu bishaan obaasaniiti kan margi biyya kana akka marga Itoophiyaati miti kunuuti. Marga Itoophiyaa wajjin garuu adda. Kanaafiyyuu mirxiidha. Kun suni hunduu meexxii jedhama miti zambaabaa afaan Amaariffaa zambaabaa meexxiidha. Akkas bareedaa waaw jedhaate daawwadhaa isiniin jedha. Maal goona ree sarratanyaan waan ta'aniif immoo gulana asitti nu argan. Dhiironni garuu achi jiranii gaafa dhiironni immoo as nutti fiddu maal barbaacha baatee jedhanii nu ariyanii waan ta'eef amma dafnee keessaa haa gallu. Kunoo bishaan akkasitti kana baambaa bishaan ashabootii kuni akkasitti bishaan yeroo hundumaa qaniitti gisee sadii obaasanii akkasitti margaa. Kunoo loon omaan illee hin jirti. Omaan illee ra'ootiin akkasiin hin jirti. Waaw argitanii ra'ootii hangam akka iyyi abbo iyyi nawaan akkasiiti. Hoolonni illee ni jirti, ra'oonni illee hin jiranii. Waan akkasiiti. Ino ra'ootiin illee hoolotiin illee hin jirti kunooti. Ra'oo iddaaqoon illee ni jirti kunooti. Iddaaqoon illee as keessa jirti kunooti. Waaw qilleenti immoo maal jedhanii? Kinno laggama san illee ni jirti. Waanuma warra gibbii kanaati jechuudha. Nooti muuziin illee hin jira. Nooti qilleentiidha. Kanaaf akkasitti jirti. Muuziin kiinoti la. Waan muuzii isinitti agarsiisa kan akkati bareedda muuziin. Argitanii muuziin. Muuziin moo ra'ootiif muuziin achi jiranii. Muu akkasiidha biyya nama daawwadhaa bashannanaa isiniin jenna.